harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnoo Waabekooti hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Walwaraansi loltoota mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiru itti fufee jiraachuu maddi keenya nuuf himaniiru. Guri daandii malee qeerroo bilisummaa Oromootiin kaawwame bakkoota hedduutti hojiirra oolfamaa jiraachuu maddi keenya GMN himee jira. Waliigaltee ulaa galaanaa waliif qooduu biyyoonni ollaa Itoophiyaa fi Somaalilaand raawwatan seerota idil addunyaa kan cabseedha jedhamuun qeeqamaa jira. Oduu keenya biyya alaatiin sababa hin beekamneef gaanfa Afrikaarra gulufaa kan jiran ajajaan humna addaa dafee qaqqabaa Sudaan Jeneraal Mohammad Hamdaan Daagaloon gara Naayiroobiitti imaluun pirezidaantii biyyattii waliin mari'atanii jiru. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Walwaraansi loltoota mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiru itti fufee jiraachuu maddi keenya nuuf himaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo fi loltoonni mootummaan Itoophiyaa hoogganu waggoota 5 darbaniif wal waraanaa turuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan torban darbe keessaa bifa addaa fi jabaataa ta'een qaamoleen kun lamaan waliin kuraa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo labsii waraanaa torban darbe labseen bakkoota hedduutti loltoota mootummaa aleeluu isaatiin miidhaa guddaan mootummaa biyyattii irra gahaa jiraachuu maddeen keenya garagaraa himaa jiru. Miidhaawwan mootummaa Itoophiyaa mudachaa jiran keessaa kisaaraa meeshaa waraanaa fi ajjechaa loltoota isaa mudachaa jiranidha jedhameera. Kana malees loltoonni mootummaa hedduun mooraa waraana mootummaa gadi lakkisuun gara qabsoo sabaatti dabalamaa jirus jedhamee jira. Akka maddi keenya nuuf heeretti erga mariin araaraa gufatee booda loltoonni mootummaa dhibboota lakkaa'aman ajjeefamuu fi kumaatamaan kanneen lakkaa'aman immoo booji'amuu ibsee jira. Keessumaa immoo walwaraansi guyyoota lamaan darban keessa adeemsifame kan yeroo kamiyyuu caalaa ulfaataa ture jedhamaa jira. Lolli kun guyyaa har'as bakkoota hedduutti kan adeemsifame waggaa ta'u Horroo Guduruu fi Gujii Lixaatti walwaraansi jabaataan adeemuu maddi keenya nuuf himeera. Walwaraansi kun godinaalee Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaattis adeemsifamaa jiraachuun himamee jira. Uggurri daandii fi imalaa qeerroo bilisummaa Oromootiin kaawwame bakkoota hedduutti hojiirra oolfamaa jiraachuu maddeen keenya GMN itti himan. Waggootaan kurnaniif sirna Itoophiyaa hoogganan wajjin wallaansoo walqabaa kan ture qeerroon bilisummaa Oromoo gatii lubbuu baasuun sirna biyyattii jijjiirus ofii isaaf garuu nagaa fi tasgabbii hin arganne. Tooftaalee adda addaatiin sirna Ihaadigiin kan burkuteesse qeerroon bilisummaa Oromoo mootummaa yeroo ammaa biyya hoogganaa jiru wabii lubbuu jiraachuu isaa dhabsiisuudhaan ajjeesaa waan jiruuf qabsoo finiinsuutti jira. Kanaanis qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru cinatti qeerroon bilisummaa Oromoo gahee isaa baachaa jira. Mootummaa afaan qawween uummata ajjeesaa jiru kana laaffisuuf sochiin dinagdee fi maddi isaa cufamuu qaba jechuun guyyaa lamaan darbaniif uggura daandii fi geejjibaa guutummaa Oromiyaatti adeemaa jira. Haaluma kanaan daandiiwwan gara magaalaa guddoo biyyattii adeemaa jiru guutummaan guutuutti cufaa taasifamuun imalli geejjibaa fi daandii kamuu to'atamuun ibsamaa jira. Kanaanis daandiiwwan gurguddaan kallattiiwwan Finfinnee shananiin gara naannolee imalan cufamuu isaanii ragaan bahaa jiru ni mul'isa. Daandiiwwan lixarraa Naqamtee fi Shaambuu irraan Amboo keessa kutuun gara Finfinnee geessan guutummaatti ugguramu. Kibba Lixaatti Walisoo irraan Sabbataa keessa darbee Finfinnee kan geessu ugguramu. Akkasumas Finfinneedhaa karaa Sulultaan Salaalee kan geessu ugguramu. Gama biraatiin Finfinnee Laga Xaafoon gara Kaabaa kan geessu Finfinnee fi Aqaaqiin gara Adaamaa kan geessu cufamaa ta'uu maddi keenya nuuf himee jira. Daandiiwwan qeerroo bilisummaa Oromoon ugguraman kunneen biyya keessa qofa osoo hin taane biyyoota ollaarraa gara biyya keessaa kan seensisanis cufamuu maddi keenya nuuf mirkaneesseera. Daandiiwwan kunneen Jibuutii fi Keeniyaa kan geessan waggaa ta'u magaalota daangaa biyyattii keessatti ugguramanii jiraachuunis himamaa jira. Konkolaattonni muraasni uggura kaawwame cabsanii darbuuf yaalanis humnoota uggura kabachiisaa jiraniin tarkaanfiin irratti waan fudhatameef konkolaachistoonni seera ugguraa kabajuuf dirqamanii jirus jedhamee jira. Labsiin uggura geejjibaa fi imalaa kun hanga yoomitti akka turu garuu wanti ibsame hin jiru. Yuunivarsiitii Dambidollootti humnootni mootummaa barattoota sabaan Amaaraa ta'an lama dormii keessaa qabanii deemuun tokko ajjeesuun himame.
Qaamoleen mootummaa nagaa osoo hin qabaatin nageenya biyyaa eegnaa ofiin jedhan Yuunivarsiitii Dambidolloo seenuun barattoota Amaaraa lama qabanii deemuun tokko ajjeesuu maddi keenya GMN itti himee jira. Qaamoleen nageenyaa kun erga mooraa yuunivarsiitii seenanii booda barattoota Amaaraa lama qaban keessaa tokko ajjeesuun hokkorri barattoota gidduutti akka uumamuuf yaalaa jiru jedhamee jira. Mootummaan barnoota ciiga'u kun barattoonni wal finciluun adeemsa baruu fi barsiisuu akka gufatu taasisaa jiras jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa manneen barnootaa mooraa waraanaa gochuun bakka shaakalaa fi bultii waraanaa taasisee jira. Ajjecha qaamoleen nageenyaa mootummaa barattoota Amaaraa Yuunivarsiitii Dambidollootti baratan irratti raawwate kun qabsoo uummata Oromoo jal'isuun walitti bu'insa saboota gidduutti akka uumamuuf yaalii yaalameeras jedhamee jira. Yuunivarsiitii Dambidollootti hidhattoonni mootummaa barattootaa fi barsiisota hidhaatti guuraa turuunis ni yaadatama. Waliigaltee ulaa galaanaa waliif qooduu biyyoonni ollaa Somaalilaandii fi Itoophiyaan raawwatan seerota idil addunyaa kan cabsedha jedhamuun qeeqamaa jiru. Biyyi yeroo tokko walaboomtee beekamtii idil addunyaa argatte deebitee immoo fedhii mataa isheetiin biyya irraa cittee of deebiste Somaalilaand yeroo lammaffaa biyya ofiin of bulchitu jedhamuun waggoota 30 walabummaa ofiif laatte keessa jirti. Biyyi isheen irraa of kutte Somaaliyaan tarii gaaf tokko deebitee na liqimsuu dandeesse sodaa jedhuun fira gaafa rakkoo ulaa galaanaa barbaadu Itoophiyaa kaadhimattee jirti. Waliigalteen biyyoonni lamaan taasisan Somaaliyaa hedduu kan naasisee fi dheekkamsa biyyoota garaagaraas kan fideedha jedhame. Biyyoonni hedduu fi dhaabbileen waliin jireenya biyyoota addunyaa isaan yaaddessu gamanumaan hojiin Itoophiyaa gaanfa Afrikaatti hojjetaa jirtu gocha weeraraatis jedhaa jiru. Biyyoonni hedduun walabummaan Somaaliyaa haa kabajamu jechuun Somaaliyaa cina kan dhaabbatan hoggaa ta'u hanga yoonaatti Itoophiyaadhaaf ergaa baga gammaddanii biyya ergite hin jirtu. Somaaliyaan biyya garee falmattoota adda addaatiin kan cicciramte hoggaa taatu mootummaan federaalaa Somaaliyaa gargaarsa amisoon naannawaa Moqaadishoo qofa kan bulchuudha. Kanaan alattis falmiin lafaa biyyoota Somaaliyaa irraa cituun of bulchaa jiran Somaalilaandii fi Puuntlaandii gidduutti adeemaa jira. Gama biraatiin pirezidaantiin Somaalilaand Bowen gara biyyaatti hoggaa deebi'an baga nagaan dhuftan jechuun hawaasni biyya isaanii simannaa gootaa taasisaniif jiru. Gara biraatiin hiriirri gocha biyyoota lamaanii balaaleffatu magaalaa guddittii Somaaliyaa Moqaadishootti adeemsifameera. Reertonni biyyattii waliigaltee biyyoota lameenii qeequun gocha duruyyummaattis ittiin jedhanii jiru. Sababa hin beekamneef gaanfa Afrikaa irra gulufaa kan jiran ajajaan humna dafee qaqqabaa Sudaan Jeneraal Mohammad Hamdaan Daagaloon gara Naayiroobiitti imaluun mari'atanii jiru. Jeneraal Hamdaan Daagaloon erga mootummaa biyya isaanii hoogganaa jiru irratti haleellaa raawwachuun biyyattii wal waraansa cimaa keessa buusanii jireenya hawaasa Sudaan dukkaneessanii booda imala sababa isaa hin beekamneef gaanfa Afrikaa irra naanna'aa jiru. Jeneraal Sooressi Sudaan kun biyyoota Afrikaa Itoophiyaa, Ugaandaa, Jibuutii fi Keeniyaatti imaluun hooggantoota biyyoota kanneen waliinis mari'ataniiru. Jeneraal kun erga daawwannaa xumuranii booda ergaa wal fakkaataa akkaataa rakkoo Sudaanitti furamuu danda'u eebaluu wajjin mari'anneerra jechuun beekamu. Kana malees dhimma maalii irratti akka dubbatan karaa biyya daawwatanii wanti himamuu hin jiru. Sudaan gama isheetiin biyyoota ajajaa garee faallaa kiyyaatti jettuun kana simatan abaaruu itti fuftee jirti. Hayyani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hangasii ture qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Buunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe godhaa. Akkasumas fuula YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork like follow gochuun dagatinaa isiniin jenna. Ergaa fi gaaffii yoo qabaattan karaa iimeela keenya gullalleemiidiyaa@gmail.com ergaa keessan nu qaqqabsiisaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.